ቁጭ በይ አለችኝ አንዷ የሆነ ቃለ መግዛት ስገባ ቁጭ አልኩኝ ደህና ነው ታለችኝ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አንቺ አዳነች ነሽ ወይስ እህቷነሽ ዘመድሽ At the moment, we've got no time for men in our lives. No, sanimiti. Miskintiti haadhateeti tabiyya keessatti kophee malee miila qullaa deemtu san abbaa kee ka qotilee gurguree harree gurguree lafa kontiraata kennee biyya Arabaa si fide san yaadadhu obboleettiiti obboleessa kiyya. Wanni sun faayidaa nuun qabu. Anis jechaadha. Leenca namaa kennitee bakka leenci lama afurii shan kennamutti galatoomiyyuu wayita siin hin jenne jira. Kenninee beekna osoo namni galatoomi nuun hin jedhin achii deemnee jirra. Doolaara 450 Gadhiisanii geematti gabbaasanii hundinuu akka waywaata namdi damee tolmadii taa'ee waywaata waan akhannaa jeete asiin Oromooti yananti keessinaagaa maali namoonni darba Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota mootii miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi kee kan kabajaa laga qaxxaamuree tulluu qaarii isin dhaqqabu deebi'ee dhufee jira. Qophii gaggabaabduu ajaa'ibaa kan irraa waa barattan isiniif qabadhee dhiyaadhee jira hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana tura waa lamarraayin wajjii dubbanna namni uumamaan akkamitti wal fakkaata namni wal fakkaatu kunoo akkamitti addaan baasuu dandeenya yoo wal fakkaate miidhaa maalii qaba rakkoon nama wal fakkaatu jidduutti uumamu maaltu jira wanta jedhuu fi akkasumas rakkoo TikTok irra jiru waa'ee TikTokidhaa namoonni hedduun yaada kennachuutti jiru dhuunfaadhaan jechuun rakkoon TikTokiin namarraa Angau namoonni TikTok kanarratti rakkina akkamii uumaa jiru wanta jedhu daqiiqaawwan muraasaaf yaada namootaas isiniif galcheeti anis xiinxala kee irratti isiniif dabala hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaara tunaar affeeraa koo yeroo hundaati warroonni chaanaala kana afaaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan egaa jalqaba irratti gara qabxii jalqabaatitti yeroo darbe namni tokko intalli takka Adaanech Abeebee fakkaatti jechuudhaan EBS irratti dhiyaatte yaadni garagaraa irratti kennamaa ture namoonni yaada dhuunfaa isaanii kennutti jirani isinis Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinneedha Adaanech Abeebee fakkaachuu isiitiif rakkoowwan garagaraa isirra gahaa akka jiru gara fuulduraattis lubbuu fiitiif akka sodaattu dubbattee jirti namni yoo wal fakkaate rakkoo maaltu irra gaya wal fakkaachuun kunoo maal irraa dhufu wanta jedhu laaluudhaaf akka saayinsiin jedhutti namni tokko uumamaan uf fakkaateeti uumamaan namni akka nu jennutti ilmi namni tokko abbaa fakkaataa yookaan haadha fakkaataa yookaan fira fakkaataadha kun dhugaadha jiins wan jedhamu jiinsiyaa wan jedhamu yookaan namni uumamaan nama maatii isaa fakkaateeti uumama garuu namni tokko addunyaa kanarratti uf qofa fakkaatee haa uumamu malee addunyaa kanarratti namni tokko nama isa fakkaatu uumamaan waa hundaan kan sanyummaa walitti hin qabne gosummaa walitti hin qabne dhiheenya foonii dhiheenya dhiigaa kan walitti hin qabne addunyaa kanarratti namni tokko kan isa fakkaatu addunyaa tanarraa ni qaba anaa miti ka'edha saayinsiidha so waanuma akkasiitiin ka'ee intalli tun namittiin tun Adaanech Abeebee fakkaachuu dandeetti amma wanti uumamni akkaataan isaan itti dubbatan deemsi isaanii dhaabbanni isaanii fuulli isaanii rifeensi isaanii wanni hundi Adaanech Abeebee fakkaata namoonni yeroo garagaraatti Finfinnee keessatti yeroo argan Adaanech Abeebee se'anii akka rifatan dubbattee jirti mee viidiyoo isii dhageeffanneeti deebina daqiiqaa muraasa viidiyoo isii dhageeffadhaati ከንቲባ አዳነችን በመምሰሎ ግማሹ ያሞግሳል ግማሹ ይወቅሳልና ሁለቱም እኔን አይመለከተኝም ነው እርሶ የሚሉት እኔ አሁን እንዳውም የመጣበት ምክንያት እሺ አንተዋወቅም አላቃተም እንጂ አታቀኝም በምንም ደሞ የምንገናኝበት መንገድ የለም ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ አስቸግረኝ ይወቁልኝ አንዳንዱ ፕሮጀክት ይዞም ይመጣል አሁን ከንቲባዋ የሚያደርጉት ነገር ይኖራል ለምሳሌ መሬት መስጠት ሊሆን ይችላል ወይ ፕሮጀክቶችን መተው ሐሳብ ያላቸው ሰዎች እሳቸው ቢሮ ይመሳልሳሉና መንገድ ላይ አግኝቶት እንዴት ነው እንደዛ አይነት ጉዳይ ያንን ነገር እንዴት አደረጉልኝ ያለ ሰው አለ እንዴ እንደዚህ እንኳን ሳይሆን ውሸትሽን ነው እንዳናስቸግርሽ አስበሽ እንጂ ዘመዷነሽ ነው ምን እንደዚህ ብሎ የቁጣም አለባቸው እና ሚቆጡም አሉ ሌላ ነገርም እሱን ነው እንተናልልም የሚሉ ሰዎችም አሉ ማአት ነው ነገሩ እንዳውም ትላንትና ገበያዎች ሄድኩኝና
أرى ألون أرى ألون مكتلونات ويس إيد wanti walitti nu fidu tokkollee hin jiru anaafisiin tasumayyuu walitti hin beeynu wantuma walitti nu dhiyeessu tokkollee hin jirudha dabartee ittuyuu qaanfachuun ooltuun fakkaatti maafisii fakkaadhi wanna jedhu akka ilaalchisiitti akka yaada isiirraa wanna hubadheerratti itti qaanfachuuyyuu hin ooltu so wanni kun ammoo uumama namni wal fakkaachuun uumama uumamaan erga namni wal fakkaate ammootu wantas akkaataa rabbi itti fileesi uume san sila jaalachuudha qabda kana hunda mormuu hin qabdu jettee laphee fi dhooyte boontee bashannantee sila akkasi jiraachuu isirraa malee አንዳንዴ ስለ ድንገትም ሲያዩት ስለ በቃ የሆነ ድንገት እየተገኙ እንደማየትም ሊመስላችሁ መጀመሪያ ድንገት የማለት ነገር አለ አዎ በቃ እሱ ነው ሁሉም ነው የሚሉት ግን አሁን ሲስተር እየሰሙት አሁን ራሱ ድምጾት ራሱ ይመሳሰላል ድምጻቸው ይመሳሰላል እንግዲህ ድምጽም ይመሳሰላል እኔ እንጃ እንግዲህ ብዙ ምን ድምጿንም ቀድቼ እንትና አላረኩት እሱን አላስመሰልኩም መልኬንም የፀጉራ በጣጠረ ትንሽ ግንባሬ ረዘምላልና እንዲ ስታይል ነው የሚወደው ሰዎች እንዳውም ቀይር ያሉኝ አንዴ ቀየርኩና እንዲያ አሰርኩና ሲሄድ ቁጭ በያለች እጋ namni uumamaan wal fakkaata osoo jennu keessatti ammoo rakkooleen garaagaraallee ni uumamu fakkeenyaaf namoonni imala garaagaraa deemuu keessattuu daldala yoo taate biyyarraa biyya garaagaraa deemtaa yookaan abbaa Adaanech Abeebeetu haadha intalootanaa arguu mala yookaan abbaatu garas deemu mala haadholiin ammoo yeroo tokko nama jaalataniif wanta san dhoysaniiti kennu so dhoysanii kennanii bara durii kana ammoo himuun hin jiru ilmoo argatan san dhoysamaan guddisu uumamaan namni wal fakkaatullee malee keessatti ammoo namni kenna kun gara laafa miskiina walii sadaqaa walii kenna waan san jechaadha sadaqaa kana yeroo kennite ammoo wanni sun dafeeti qabatacha ni ulfoofti dubartiin yeroo sadaqaa kennitu kanaaf wanni sun akkasittillee uumamuu ni danda'a DNA'n isaanii qoratamuu qaba walitti saalfachuu ammoo hin qabdani dhugamatti ammoo wal fakkaatti jarri tun akka ajaa'ibaatiitti wal fakkaatti so Daite Adaanech Abeebee tana bira daite si fakkaadha lafanaa kennu soo jetteeni irra si bareeda lakki walin fakkaannu homma walin nu fidu tokkollee hin jiru jettee akkasitti wanno jechuurra osoo rakkoo wayitu jira jettee daite itti dhiyaattee lafuma kaaree kuma takkallee taatu argatte jechuun barbaada ችኛ አንዷ የሆነ ቃለ መግዛት ስገባ ቁጭ አልኩኝ ደህና ነው ታለችኝ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አንቺ አዳነች ነሽ ወይስ ይታነሽ ዘመድሽ ናት ምናምን ስትል ሁሉም አይደለሁም ሁሉም አይመለከተኝም ወይ ኮፒ አለችኝ በቃ ኮፒ ሊሆን ይችላል dhimmi keessa lamaan qoratamuu qaba dirqama isilaaluudha barbaachisa yookaan atis galii haadhateetiin mari'adhu Adaanech Abeebeellee haadha isiitiin haa mari'attu dhimma kana haadhotliitu beeka malee abbaan hagana hundallee hin beeku nuti warri dheeraa bakkuma siree arganne bakkuma gangalanne kaanee tarra malee waa'ee kana hedduu keessa hin beeknu garuu dubartootatu beeka so isin lamaan haadholii keessanii mari'adhaadha mee waa'ee kana kan wal fakkaachuma namoota kanarra wal fakkaate biyya Ingiliiz London keessatti obboleeyyan lama lakkuu kadhalatan akkanuma wal fakkaatan haasoon isaanii wanni hundi wal fakkaata gaafii namni gaafate wal bira deebisu dhibeen dhibee takkatti dhagaaman yoo takka beelootti wanni hundi fiilingiin isaanii wal bira jira mee viidiyoo tanas dhaggeeffanneeti Well, a very good morning to you. Good morning to you both and greeting. Oh my, this is like something out of Star Trek. This is fantastic. So, look, you two, you even laugh at the same way. We should try this. Ladies, let me ask you. You obviously know each other better than anybody else. How identical do you think you are? Not just in the way you look, we can see that. But in terms of your personalities, do you feel like you are really one person? Sometimes we do feel like just one person. Yes, we do. But we know that we are individuals, though. Okay, I've got...
Gaafii gaazexeessitoonni gaafataniif deebii wal bira deebisu nuti tokkoma jetti akkaataan nuti itti yaadnu akkaataan nuti itti wanti hundi keenya tokkoma jetti so wanni itti adda baanu tokkollee hin jiru jetti so gaafii gaazexeessaan gaafateef deebii lachinuu wal bira deebisan kana qofa miti mee ammas gaafiilee garagaraa ni gaafatu akkamitti akka isaan wal bira deebisan haalaan lumee wal. How do you know exactly what your twin is going to say? Well, I don't know. No, it just happens automatically. We don't know how it happens. Like some people go, do you rehearse a conversation? We said, no. How can you rehearse a conversation? It's a bit stupid. Namni hedduu wal fakkaataa keessattuu lakkuu lamaa yeroo waliin dhalatte dhibee walii itti dhagahamaa wanni garagaraa itti dhagahamaa akkuma tokko yaadutti tokkollee yaada jedhama yeroo hedduu wanna akkasiisan anis argee jira garuu kajara kanneen lamaanii addumayyuu gaafii tokko yoo namni gaafate deebiin takka deebiftus wal qixa waluma bira haasa'u waluma bira deemuu jechaadha wanta ajaa'ibaati so dhugamatti kajara kanneen lamaanii ajaa'iba dabree addunyaa kanarratti ni uumaman sadarkaa ilmi namaa wal qabatee lakkuu ta'ee qaama walitti hidhamee dhalatu irrallee geennee jirra agarree jirra sunis dabree ni uumama garuu yeroo takka dhukkubu takkas ni dhukkubaa yeroo tokko boo'u tokkos ni boo'aa yeroo tokkodhaan tokkotti dhagahama wanni akkasii ni jira garuu haasaa wal bira haasaa wal fakkaatu deebii tokko kajechi tokkollee adda hin taane wal bira deebisuun kun dhugamatti wanta nama ajaa'ibsiisuudha yeroo tokkotti miidiyaa kanarratti akka ajaa'ibaa kanatti wanna jechuu jirani yaa wanni tokko yeroo uumame sanitti wanna jedhu kun ammoo Genius Book irratti hunda galmaa'ee jira lakkuulee haasaa tokko haasan fiilingii tokko qaban jedhamuudhaan wanta jedhanii jiru adda jechaadha waan addaati akka ajaa'ibaatitti na ajaa'ibsiise wanta hin argin wanta hin dhagahin yoo dhageenye yoo agarre wanta uumamu naannoo keenyatti wanta haaraa uumamu fammoo hedduu hin cinqamnu already arginee jira dhageenye jira waan ta'eef kanaaf wanti akkanaa yoo gara fuulduraatitti nu mudate hedduu rifannu jechaadha kanumaafin viidiyoo kana qabadhee dhiyaadhe viidiyoo biraatitti dabarra mee waa xiqqishu dhageeffadha. This is one of the greatest interviews I have ever conducted in my life. Do you mind that people laugh when they listen to you, or do you find that rude? Well, guess what? Yes, we know that we annoy a lot of people out there, but it's just like water running off a duck's back to us. It doesn't bother us one bit. Can I ask you? I mean, it's quite funny. Do you allow men into your lives, ladies, or are they just too annoying to have around? No, we're very, very busy with our seabird rescue hab. At the moment, we've got no time for men in our lives. We'd like giving all our love to the wildlife. waan nama ajaa'ibuudha namni waa'ee kennaa waa hedduu jedha waa hedduu haasanii namoonni haasaa kennatti illee ni aaranii fakkeenyaaf namni gaafii addaa nu gaafatee jecha wal fakkaataadhaan yeroo nuti deebii wal bira deebifnu namni ni aaraa hedduu nullee xiqqeessuudhaaf yaalii godhanii garuu nuti hin dhageenyu jetti waan akkanaa kana jiruudhaan dalagaadhaan biiziidha waan ta'eef namni jedhuuf wanta namni nu duuba haasa'uuf yookaan wanta namni nu fuuldurallee dhaabatee haasa'uuf nuti bakka hin qabnu biizii I like that. Osoon hunduu akkana taani namni nu duuba dhaabatee waan fedhe yoo odeesse waan fedhe yoo jedhe haasaa nama arraba namni nu arrabsu jeequmsa namni nu jeequ qeeqa namni nu qeequ dhagahuu baannee deebii itti kennuu baannee osoo bira dabarree dalagaa keenya qofa dhimma nu ilaallatu qofa irratti wanna taane sila rakkoo hin qabaannu sila namni hundi qabaataa ta'a namni hundi beekaa ta'a namni hundi hayyuu ta'a namni hundi confidentially wanta barbaade hunda qabaatachaadha akkuma kenna amma mistira maatiillee wanta haadha manaa kee wajjin siree irratti gootellee wanta hiriyyaan kee sibiratti godhellee hunda finnee miidiyaa irratti gadinnaa hin jechaadha so let's be like them jechumaan barbaade mee waa'ee miidiyaa irraa ammoo waa'ee TikTok irraa namni kenna maal jechuu jira TikTok irratti ijoolleen kenna maraatutti jiran TikTok irratti ammoo namni geemii kana wajjin rakkoo guddaa keessa seenutti jira mee hayyoota TikTok waa'ee TikTok irraa haasan kan isiniif qabadhee dhiyaadhe kana daqiiqaa muraasaaf dhaggeeffanneeti ammas yaada kiyyaa walitti deebina nafaana tura. TikTokii ganama kana seen ammaan banee ogguun banee seenu TikTokii Oromoodhaa
namni list irraa qabu namni follow godhu hundinuu geema taphachaadhaa jira toora nam 20tu geema taphachaadhaa jira Oromoon taaptaaf godha leenca naa kenna mal ana jeer nam 20 lakkaa'e Oromoo manneen Amaaraatiin dhaqee manneen Amaaraa hundinuu akkamitti ummata keenya baraar akkamitti Oromoo cabsinee irra aanirraa mareechaadhaa jiran haala kanaan mo'achuudhaaf teenya jala keenya rabbii jaa akka waan hidhaadhaa gadhiisanii geematti gabbaasanii hundinuu akka waywaata nam 27 taa'ee waywaata waan akinaa jee TikTok irraa mee garaagarummaa nuuf jalaalaala caffeeraamis akkas jedhaga namni kenna akka waan mana hidhaatii hiikanii gadi dhiisanitti hundi isaa geem irratti bobba'ee jira warri diinaa ammoo marii godha akkamitti nama kenna cabsina akkamitti Oromoo cabsina akkamitti saba kenna kana bakka duraan sadarkaa duraan irra jirrutti sadarkaa duraan waggaa 150 ummata biyyattii sanii sabab sablammii walitti unkurree afaan tokko aadaa tokko amantaa tokko goonee jiraachisaa turre sanitti akkamitti bakka sanitti deebina jedheeti xiqqaa guddaan mari'ataa jedha ka akkaawuntii isaa irratti nama 1000 qabu hundi seeneeti marii godha jedha kan kenna ammoo ka akkaawuntiin isaa nama 1000 qabu kan laayivii seenuu danda'u hundi geemii seeneeti geemii ka accounting isa geemii taphachiisuu isa danda'e namni follow 1000 ol qabu hundi geemii taphata jedhe nabiran tarina rabbii jedha nabiran tarina leenca naa kenna adurree naa kenna simbirree naa kenna jechuudhaan akka nama hidharraa gadhiifamee kanatti waywaata kadhataa jechuu jira so nuti gaa dhugama rakkoo qabna keessattuu namni tokko yoo famous ta'ee namni geemii taphatee namni hundi leenca isaaf kenne hundi kenna akkas ta'uu feena hundi kenna akka namni geema nuu kennu feena keessattuu ijoolleen teenna geema taphatanii yoo ati giiftiin kenniniif illee si arrabsu beeki si xiqqeessu giiftiin kun akkami akka dhufu akkamitti akka namaaf kennamu nama hin beeknetu jira so nama hundaa kennite ammoo hin dandeettu silaa danda'amee biliyeenara taanee miliyeenara taanee nama hundaa kennine rakkoo hin qabu garuu hundi nama faayidaa barbaada wayita namni geemii namni taphatu kun hundi faayidaadhaaf malee yookaan ati Amaara muwatte yookaan Tigree muwatte Oromoonni bilisoomaa miti amma wanni qabsoon godhamaa jiru maali Oromoon toppii ta'ee jira Oromoon namni abbaan fedhee dhube Oromoo hin mo'atudha kiisa namaa bazabbazaa Oromoo gootummaan himuun bu'aa takka illee hin qabu yoo danda'ame geemii qofa osoo hin taane yoo danda'ame miskiinnan biyya keessaa rakkattu hawwalii daa'imman biyya keessaa dararamaa jirtu saniif osoo gargaaranii irra bareedaadha keessattuu geemii kanarratti parsantii 45 gara parsantii 60 isa fudhata fakkeenyaaf namni tokko leenca nama tokko yoo kenne parsantii 50 fudhateeti 50 sii kenna leenci 30 koina 30 15 qofa si gachaadha 15 TikTokiif deema so faayidaan tokko illee jiru of course abbaa kennamuuf saniif faayidaadha maaliif waan bilaashiitti kennamaaf waan ta'eef anaaf ammoo kasaaraadha osoo wanni an kennu sun directly guutuu nama san bira ga'ee nama sanillee hin jijjiira anis ammoo kaampaaniin gabbaru jechaadha so wanni kun itti yaadamuu qaba wal gargaaruun walii kennuu rakkoo hin qabu garuu namni daily game taphatu namni daily nama kadhatu namni daily achuma taa'ee waggarraa waggatti biizinasa godhate of course namni biizinasa godhate achuma taa'u jira namni tokko dalageeti kumtaala baatee guyyatti doolaara 100 argata namni kun ammoo achuma taa'ee manuma ofii keessa taa'ee soofarra taa'ee nabiran tarina jedhee doolaara 1000 dalagaa jira namni geemi maan jecha so garaagarummaan jira suusiidha sammuu wanni kun suusiidha namni kennullee suusii itti ta'a ka kennamuuf illee suusiidha of course ka kennamuuf keessattuu suusii mayu ka dhiisuu hin danda'u isaaf biizinasa dalagaadha garuu namuma kennutti illee biizinasiidha yeroo tokko suusiidha irra turree beena TikTokii kana namuma yeroo ati waa kennitu namni goota kiyya jagna kiyya siin jedhu santu hamilee sitta guyyarra haa namni akka jedhee si faarsuu feena faarfamuu waan feenuuf wanta jenna namni callisee kennee taruun jiru haga daqiiqaa 5-10 achi taa'ee achi namni sun faarsuutti ati leenca ati dhiira ati goota kiyya ati jagna kiyya akka jedhu san feena gara keessaatiin osoo amma namoota walitti qabdee WhatsAppiidhaan yookaan Telegiraamaan nama walitti qabdee miskiina takka kunoo namni kun rakkoo qaba nama kana haa gargaaru ati jetteeni hin gargaaru namni hin kennu wal beena chaadha gruupii hedduu keessa seennee bifa kanaan nama haa qarqaarullee jennee nama dhidhiibaa turre namoonni illee gruupii akkasii keessa nu seensanii nu dhiibaa turanii hin kenninu bakka sanitti hin kenninu doolaara 50 achitti kennuu dideeti dhufee asin leenca kenna bakka namni girgirrii san jaalatachaadha so meeshee ana warhoo waa'ee kanarraa maal jedhu inuma leenca bittanii namaa kan gadi doolaara 400 ilaalee maal taatan seesin hai
distii dhiinee hidaara dhiinee wanni arabaa daleeyinee kana hoosi warri biyya faranjii kana bira kutaa isin maal taatan warri biyya faranjii ismaartiidha hin bitu hariifa dalaga dhabe aayiduma qoflee biraa deemu maal taatan isin maa bittan warri biyya Dubaay jirtan qophaawaa leenji maareen hangana guyyaa akkanaa maarree qabnaa Oromoo nuti keeysina haayaboo Oromoo waasii kan nuuf asirra dhufti nuti keeysinaawi akka namni qacoolloonni godhuuf Amaara fidaasin asiin Oromooti yananti keesinaagaa maaliif angoliidhaa darba akkana Oromooti. Egaan Shee Anwaaris yaaduma kennaa wal fakkaatu qabani keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtan mana madaamii dalaydanii mana fincaanii dhiixanii madaamiin ijaan isin garaftee isin loltee isin arrabsitee isin xiqqeessitee mallaqa argattan san fiddanii TikTok irratti namaa giiftii kennuun baay'ee tokko rakkisaadha. Amma warra akkas gootantu jira. Nama baatii lama baatii sadi dalagee wanta baatii lama baatii sadi dalage san walitti qabee osoo qibaatii ofii irraa hin bitatin mana namaa dhaqee leenca namaa kennee haa maqammaan isaa waamamu. Oo ati gobaziidha ati maaliidha ati haadha Oromooti ati leencatii ati maaliitii akka namni jedhuun fedha. No sanii miti miskiintitti haadhateetii tabiyya keessatti kophee malee miila qullaa deemtu san abbaa kee ka qotilee gulguree harree gulguree lafa kontiraata kennee biyya Arabaa si fide san yaadadhu obboleettiiti obboleessa kiyya. Wanni sun faayidaa nuun qabu. Anis kennaa ture giiftii TikTok kanarratti kennaa ture ammas ni kenna yeroo argadhetti yeroo natti mijatetti jechaadha. Garuu garaagarummaa guddatu jira. Nama biyya faranjii jiruu fi namni biyya Arabaa jiru kun garaagarummaa guddatu jira. OIS cinqaadha, wanni hundur cinqaadha, firiidamiin hin jiru, dimokiraasii hin qabdanii, mirga guutuu hin qabdanii, uma hundaafuu jechaadha. Tarii ammoo gaafa galtan hin beeytanii biyya san keessatti biyya ormaa keessatti waraqaa jireenyaatu hin qabdanii rakkoolee garaagaraatu jira. Har'a si qabanii si galchanii hin beeytu akkaataa itti galtu hin beeytu rakkoo kana hunda dhaabattee mana namaa deemtee leenca namaa kennitee guyyaa takka qofa si faarse borumtaa fedhe gassi garagalchee si arrabsachaadha. Dogongoruma takka yeroo komantii barreessitu ati dogongortee itti watta goonaan mataa gassi garagalchee dhukkee sirraa kaasachaadha. Leenca namaa kennitee bakka leenci lama afurii shan kennamutti galatoomiyyuu wayita siin hin jenne jira. Kenninee beeyna osoo namni galatoomi nuun hin jedhin achii deemnee jirra. Doolaara 450 leenca tokko bittee namaa kennitee namni sun galatoomiyyuu yoo siin hin jedhin hagam akka aartu beeki. So eega kenniteerta. Kanaaf keessattuu ijoolleen teenna ijoolleen biyya Arabaa jirtan ufee gawaan akkanaarra. Inni biraa ammoo ijoollee TikTok irraa amma namaa arrabsaa jiran kana ka quubse ka goobse ka isaan akka namaa arrabsan ka isaan akka feemasii guddaatitti akka hayyuu guddaatitti doktoraatitti piroofeesaraatitti uf laalanii akka fedhan namatti haasan godhaa jiru numa jechaadha. Kanaaf wanta akkanaa kanarraa ufaa qusannu warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhuu maatii kanatti dabalama. Galatooma wanta nafaana turtaniif yeroo biraa viidiyoo biraatii walitti deebina horaa bulaa deebana bye bye.